jecha salphaa kanaatiif jecha rabbii kee arrabsaa jirta. Eeyyan rabbii kee jecha salphaa kanaaf jecha arrabsaa jirta. Maal akka ta'e siif haa himu. Namoonni musliimaa hedduun waan kana keessa waan jiraniif jecha namni musliima taate viidiyoo kana of biratti hin dhiisin. Amaanaa sitti haa ta'u nama musliimaa biraan gahiitiin akka viidiyoo kanarraa fayyadaman taasisi. Jechi kunis jecha baga ittiin si gahe ayyaana Kirismasii yookaan ayyaana gannaa kanarratti nama musliima hin ta'iniin jechuudha. Jechi kun jecha salphaa isiniif fakkaatuu danda'a. Garuu hiikkaan isaa waan guddaadha. Jechi baga ittiin si gahe ati isaan jedhaa jirtu kun ayyaanni inni ittiin kabajaa jiru ayyaana rabbi yookaan ilma rabbiitti dhalate jedheetiin ayyaana kana kabajaa jira. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala akkana jedha. Ilmi namaa na arrabsaa garuu na arrabsuun isaa sirrii hin turree jedha. Maaliif jennaan ilma qabdanaan jedha garuu ani ilma hin qabu jedha Rabbiin. Subhaanallah. Rabbiin ilma qaba jechuun yookaan ilmatu isaa dhalate jechuun yookaan isatu dhalate jechuun Rabbiin arrabsuudha. Rabbii keenya xiqqeessuudha. Arraba keessaa wanta Rabbi jibbu keessaa wanti guddaan isa kana. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala laqad ji'tum shay'an iddaa waan kijibaa jecha guddaa jecha ulfaataa kasamii dachiinillee sababa isaatiif dhodhoohutti dhiyaatu jecha akkanaa ilmi namaa dubbataa jedha. Jechi sunillee maali beektaa? Waqaalu ittakhadha arrahmaanu walada rabbi ilma qaba jechuu isaaniitiifi jedha. Rabbiin ilma qaba jedhaniitiin amanuun yookaan ilma qaba jedhaniitiin kabajuun irraan deemtee ammoo ati baga guyyaa rabbiin dhalate yookaan ilmi rabbii dhalate san baga ittiin si gahe jechuun wallaahi rabbiin arrabsuudha. Rabbii kee xiqqeessuudha, amantii kee xiqqeessuudha, amantii kee tuffachuudha, amantii kee tuffachiisuudha. Of eegi akka salphatti ilaalin, wallaahi akka salphatti ilaalin. Wanti kuni dhimma hawaasummaa yookaan dhimma siyaasaa yookaan dhimma waliin jireenyaa dhimma hiriyyummaa balleessuu mana waan akkasiitii miti. Kuni amantii keeti. Amantiin keetii fi dhimmi biraa garagara. Daangaa mataa isaa qaba martuu. Dhimmi hiriyyummaa waan biraa, dhimmi hojii waan biraa, dhimmi amantii keetii, dhimmi aqiidaa keetii waan biraati. Rabbii kee arrabsaa jirta. Waan salphaasitiin fakkaatiin of eeggadhu. Hiriyyaa kee kiristaanaallee hubachiisi, barsiisi. Waan akkanaati, waan akkanaati, waan akkanaati. Amantii keenya keessatti wanti kun waan ulfaataadha, waan cimaadha. Rabbiin keenya sirriitti jibba jedhiitiin barsiisiini. Atillee yoo isa barsiiste innillee hubateetiin yookiin qajeeluu danda'a yookiin ammoo waan kana yaada kana sirraa hubatuu danda'a. Jibbaa miti kun dhugaa jiruudha, aqiidaadha, tawhiida. Tawhiida kee qalbii irratti qabadhu, jabeeffadhu. Nama jabeeffatu Rabbiin nu haa taasisu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.